Harka fuunee akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isin dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Gaazexaan Riippoortar maxxansa sadaasa 23 baaseen baankiin biyyaalessaa tamana sharafa biyya alaa irratti yeroo dhiyootti sadarkaa olaanaatti jijjiirama taasisuudhaaf qophaa'eera jechuudhaan gabaasa tamsaasee sobaa fi dogongoradha jechuudhaan baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa baase. Ibsa isaatiinis gaazexaan Riippoortar afaan Amaaraatiin maxxanfamee sadaasa 23 bara 2016 baaseen baankiin biyyaalessaa gabaasa kurmaana waggaa bara 2016 kan jalqabaa torbee darbe koree dhaabbataa pilaanii baajataa fi faayinaansii paarlaamaadhaaf wayita dhiyeessetti yaada miseensa paarlaamaa tokkorraa ka'eera jedhamerraa ka'uudhaan baankiin biyyaalessaa tamana sharafa biyya alaa irratti yeroo dhiyoo fi haala olaanaadhaan jijjiirama fiduudhaaf karoorsuu isaa ilaalchisuudhaan gabaasi baasee dogongoraa fi dogoggorsaa gocha naamusa gaazexeessummaa irraa ala ta'uusaa hubanneerra. Kanaafis dhimmicha ilaalchisuudhaan karoorri koree dhaabbataa paarlaamaadhaaf dhiyaate akka hin jirree fi wayita marii sa'aatii 4 taasifametti ammoo wanti baankii biyyaalessaa Itoophiyaan himame akka hin jirre hawaasi hubatee of eeggannoo dogongorsaa akkasiirraa akka of eeggatu gaazexaan Riippoortaris maxxansa itti aanuun gabaasa sobaa kana akka sirreessu gaafachaa sababa gabaasa dogoggorsaa fi jettee kanaan qaala'insa gatii namtolchee uumamuu fi fudhatama akka hin qabnee fi hordoffiin cimaan akka taasifamuu hubachiifnaa jedhaniiru. Inshuraansiin Oromiyaa bara 2023 keessaa galii waliigalaa birrii biiliyoona 1.7 walitti qabu beeksise. Inshuraansiin Oromiyaa bara xumurame kanatti galii waliigalaa birrii biiliyoona 1.7 walitti qabuudhaan damee inshuraansii Itoophiyaa guddachaa jiru keessatti qooda gabaa guddaa qabaachuu agarsiisee jira. Dhaabbanni waggaa 15 lakkoofsise kuni abbootii aksiyoonaa 1,213 waldaalee hojii gamtaa qonnaan bultoota galii gadi aanaa qaban miiliyoona 1.6 bakka bu'aan of keessatti qabatee jira. Dhaabbatichi kaapitaala kaffalamee dhibbeentaa 28 dabaluudhaan gara birrii biiliyoona 870tti guddisuu danda'eera. Akkasumas qabeenyi isaa waliigalaa dhibbeentaa 48 ol dabalee birrii biiliyoona 3.78 gahee jira. Hooggansi gaaffii uummataa deebisuudhaan bu'aa argameen kan madaalamu ta'uu pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Ordiin Baadiriin ibsan. Manni maree bulchiinsa naannoo Hararii marii gaggeessaa tureeni waltajjichi hooggantoota naannichaa haaraa muudamanii fi buleeyyiidhaaf qajeelfama hojii fi kallattii gara fuulduraa kaa'uudhaaf kan kaayyeffate ta'uun isaa himamee jira. Hooggansi murannoodhaan uummata tajaajilu ergamni dhaabbilee akka milkaa'uuf hojii gaarii hojjechuu qabus jedhanii jiru. Hanqinoota mudatan guutuun ciminoota jiran jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii hojimaata baramaa keessaa ba'uun hojimaata haaraa diriirsuudhaan fedhii uummataatiif deebii saffisaa kennuun murteessaa ta'uu heeraniiru. Hooggantoonni wayita itti gaafatamummaarra jiran hojiilee yeroo aangoorraa bu'an itti gaabban hojjechuu hin qaban jedhanii hawaasa haqummaan tajaajiluun hooggansa hundarraa kan eegamu ta'uu hubachuun ragaan biiroo kominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omaar Giillee fi giifti duree Kadiraa Mohaammed biyyattiitti egzibiishinii idil addunyaa qophaa'e irratti oomishaalee daldala alaa Itoophiyaa dhiyaatan daawwatanii jiru. Egzibiishiniin idil addunyaa sadaffaa Jibuutiitti baname irratti bunaa fi oomishaalee daldala alaa Itoophiyaa daawwachuu ragaan Jibuutiitti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Bara faranjoota muddi 3 bara 2023tti egzibiishinii daldala idil addunyaa gaggeeffamu irratti hirmaachuudhaan oomishaalee daldala alaa fi filmaataawwan investimentii Itoophiyaa hawaasa daldala addunyaa irratti beeksisuun qophii bal'aan taasifamuun heeramee jira. Ayyaanni mul'ata eenyummaa saba alaabaa kan ta'e ayyaana seeraa amajjii 24 aga 25 bara 2024 dhaadannoo seenaan keenya mallattoo ajaa'ibaa agarsiisa tokkummaa keenyaati jedhuudhaan akka kabajamu koreen ijoo ayyaana kanaa beeksise. Koree kabaja ayyaana kanaa kan dursan waajjira paartii badhaadhinaa godina Alaabaatti itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa humnaa obbo Rahamatoo Mohaammed ayyaanicha kabajuudhaaf qophiin taasifamaa jiraachuu ibsanii jiru.
Ayyaana kana dorgommii cimaa ganda hanga godinaatti gaggeeffamuun akka dabaalamu ibsame. Qophii ayyaana kanaaf taasifamuunis damee miidiyaa ispoortii, damee nageenyaa fi tiraanspoortii qulqullina naannoo akkasumas maallaqa walitti qabuu irratti xiyyeeffatamee hojiin eegalamuunis heeramee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii godina Alaabaa obbo Sultaan Huseen gama isaaniitiin ayyaana mallattoo saba Alaabaa kan ta'e UNESCO irratti galmeessisuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru itti fufuu heeruudhaan karoorri guddaan kun akka milkaa'uufis tattaaffiin cimaan taasifamaa jiraachuu ibsanii jiru. Oduu biyya alaatiin ammoo Taanzaaniyaatti sababa rooba hamaatiin lafti siqqaatee lubbuu namoota 47 galaafachuun ibsame. Sababa jijjiirama haala qilleensaatii eelninoon roobaan makatee galaana Paasifikii irraa ka'ee Taanzaaniyaa dabalatee Keeniyaa fi Soomaaliyaa irratti miidhaa guddaa geessisee jira. Rooba bokkaan makatee sanbata irraa kaasee kaaba Taanzaaniyaatti roobaa jiruun lafti siqqaatee balaan guddaan qaqqabuusaa The Guardian gabaasee jira. Balaa Taanzaaniyaa kaaba magaalaa Kaateshitti mudateen amma galgala keessatti yoo xinnaate lubbuun namoota 47 darbuusaa fi namoonni 85 miidhamuun isaanii heeramee jira. Sababa bokkaa bubbeetiin makatee bulchiinsichatti rooba jiruun lakkoofsi namoota miidhamanii dabaluu akka danda'u gabaasichi eere. Jiraattota naannawichaatiif Komishinii Ittisa Balaa bulchiinsicharraa ergaan of eeggannoo dabarfamuunsaas ibsamee jira. Dirooniin waraanaa US diroonota 3 dooniiwwan daldalaa galaana diimaa keessarraa qiyyaafatanii turan haleeluu ajajni giddugalaa US beeksise. Siitiin Hajii dabalata qabdi. Dooniin waraana US diroonota 3 dooniiwwan daldala galaana diimaa keessarra kiyyeeffatanii turan haleeluu ajajaan giddugala US beeksiseera. Dooniin waraanaa USC Carney jedhamtu dooniiwwan daldalaa 3 kan hidhata biyyoota 14 qaban baraaruunis himameera. Taateen kun dilbata kana kan raawwate yoo ta'u, haleellaan kun kan irraa ka'es Yemenitti iddoowwan finciltoota Hutii Iraan deeggaraman irratti ta'us himameera. Ibsa waraanni kun baaseen dooniin 2 misaa'ilaan kan rukutaman yoo ta'u, miidhaan qaqqabe garuu akka hin jirre beeksiseera. Dubbii himaan garee Hutii humni galaana isaanii dooniiwwan Israa'el 2 haleelus himeera. Waraanni Israa'el gama isaatiin dooniiwwan kunniin Israa'el wajjin hidhata kan hin qabnedha jechuudhaan kan ibsa baase yoo ta'u, gareen Hutii Iraaniin deeggaraman erga mootummaan biyyattii kufee bara 2014 irraa eegalee iddoowwan Yemen gariidhaan to'ataniiru. Erga sanaas biyyattiin waraana waliiniin muddamaa jirti. Dhiheenya kanas dooniiwwan Israa'eliin hidhata qabanii fi galaana diimarra socho'an haleelus eegaleera. Kunis waraana Israa'el garee Gaazaa keessaa Iraaniin hoogganamu Hamaas wajjin waraana erga eegaltee booda ta'us himameera. Ajajni giddugalaa US CENTCOM jedhamu akka jedhetti dilbata ganamaarraa dooniin Unity Explorer jedhamuu fi alaabaa Bahamas mirmirsituu cinaa misaa'elii baalistiikii dhahuu himeera. Dooniin meeshaa feetu kunis kan UK akka taate himameera. Boodarras doonii kana dabalatee doonii alaabaa Paanamaa mirmirsan biroo 2 misaa'eliin rukutaman jedha waraanni kun. Kana malees drooniiwwan dhukaafamaa turan 3 rukutuun kuffisuusaas himeera jechuudhaan BBC Afaan Oromoottu gabaase. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophii laafan waliin turtii gaarii.